Baay'een keenya waanuma nu barsiisan tokko yookaan immoo waanuma online irratti argine tokko bituuf jarjarra. Uffatas haa ta'u, kireemas haa ta'u, waan hundumaa haa ta'u jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti nagaa fayyaa kooti. Egaa mana kana warri haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Marree hadhammoo maal qabattee dhufte waliin jechuun keessa nuun waliin kan qabattee dhufte suuraa asirratti argitan kana jechuudha. Isaa asirratti argitan kana inni kuni maal akka ta'e beektu remove hair jedha jechuudha. Asirra jiru kuni kan dabbasaa buqqisu kireema dabbasaa buqqisu jedha jechuudha. Obboleettiin keenya takka garuu inni kuni yoo bitattanii dibattanii yoo bitattanii fayyadamtanii rifeensa keessan sinii dheeressaa akkasumallee bareedina rifeensa keessaniitiif yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keessan sinii dheerechuu danda'a jetteeti kan barsiifte jechuudha. Baay'een keessan qibaatii garagaraa bituudhaan wantoota adda addaa bituudhaan maallaqa keessan kiisii keessa teechisuu kan dadhabdan hedduu keessantu jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatitti hordofaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboloota keenya wantuma isin barsiisan tokko wantuma miidiyaa irratti argitan tokko bituuf hin jarjarinaa jechuudha. Koomentii kana ilaalaa. Akkuma viidiyoo kana argeenanii bitadhee dibadhee mataan koo rifeensi koo narraa buqqa'uu eegalee jette obboleettiin teenya jechuudha. Narraa buqqa'uu eegalee jette. Marree amma nuti homaan beennu waanuma nutti fakkaate tokko yoo bitanne akkasitti naa dheerataa laata ijoolleen jedhan jiru. Amma walee ani jechuudha laala dabbasaa kiyya kana dhugaan isinitti hima. Ani guyyaa takkitti illee wantoota namoonni kireemiin kun gaariidha, kireemii kana bitadhaa fayyadamaadha warroonni jedhanii yeroo barsiisanii ani kireemii tokko fayyadamee hin beeku jechuudha. Dabbasaa kiyya kana laaluu hin dandeechu. Aga har'a waggaa 4 biyya Arabaa keessa jiraadhe. Garuu guyyaa takkitti madaamiidhaan kireemii naa biti, qibaatii dabbasaa naa biti, zayitii dabbasaa naa biti jedhee gaafadhee hin beeku jechuudha. Ani kanan fayyadamu wantoota biiroo madaamii keessatti wantoota firiijii ishee keessa jiru, tallaajaa ishee keessa jiruun yeroo barsiisanan isaan fayyadama jechuudha. Laala argitanii miti akkanaan haala kanaan jechuudha. Guyyaa takkitti waan alaa naa bitaa jedhee waan takka gaafadhee hin beeku jechuudha. Akkuma argitan kanaadha. Dabbasaa kiyyatti maallaqa madaamitti kennee naabiti jedheen hin beeku. Ishiin illee naabituufis hin karoorsitu. Anis immoo naabiti jedheen itti dubbadhee hin beeku. Garuu immoo wantoota mana ishii keessa jiru, wantoota kushiinaa ishii keessa jiru gaafa ishiin narraa gadi baate nan bazabbaza jechuudha. Bazabbazee tanan hojjetadhee tanan kutaa kiyya keessatti ruuqadhee dhossadha jechuudha akka isaan hin agarre. Innis maalidha yoo jettanii tokkoffaa zayitii fi kaarotii, zayitoonii fi kaarotii yookaan immoo zayitii aadis haa ta'u kaarotii fi zayitii faqaffaxanii akkuma nama kaarotii san xabbasutti chik gootanii erga chakachakeen boodatti dhaamsitanii lafa gootanii yoo inni qorree jedhe xallaltanii aayilaandii wayititti naqattu tokko jedha. Inni biraa talbaa. Talbaan mana madaamii keessaa hin dhabamu. Akkasumallee immoo shamandar jedhama afaan arabiffaatiin jechuudha. Isa sanis akkasumatti yoo dafiftanii jettanii fakkeenyaaf talbaa maankaa lamootti naqxan bishaan burcuqqoo tokkotti naqxanii akkuma daffeen gizee lama yoo daffe yoosuma inni bishaan isaa sun hin furdata yoo furdate wal harkisaa gizee san xallaltanii hiqaa wayititti naqattanii dibattu jechuudha. Mataan keessan hin luucaa. Kanarraa kan hafe kireemiin kuni kireemuma irratti argitanii fiiddanii bittanii ofiin balleessinaa. Kireemiin asirratti argitan kuni obboleettiin teenya yeroo barsiistu wal jala dogongorte ta'uu danda'a hin beekamu. Inni kuni kan dabbasaa sirraa buqqisa. Fakkeenyaaf dabbasaa harka keetii irratti margu, dabbasaa qaama keetii irratti margu, dabbasaa bobaa jalatti margu akkasumallee dabbasoota bakka hedduu garagaraatti darbu. Margu kana yeroo isa dibattee daqiiqaa muraasan boodatti kan ittiin xaraganis carqisaa qaba. Ofirraa hoo xaradde dabbasaa sun sirraa xaragama jechuudha. Kanarraa kan hafe dabbasaa keessanitti dibdanii dabbasaa keessan ofirraa haaddanii dabbasaa duwwaa hin galinaa isiniin jechuu jaaladha. Waanuma argitan tokko bituuf hin jarjarina. Waanuma isinirraa bareede tokkofis bituuf hin jarjarina. Akkasumallee obboleettiin keenya tokko Facebook irraa uffata
xalabatte yookaan ajajatte jechuudha. Ajajatte gaafa uffanni isinii dhufu jechuudha. Uffanni xalabamee gaafa isinii dhufu uffanni suni sitti kennanii deemu. Isaan afoot maal naa fidan jettee uffata isaanii san baaftee laatu jechuudha. Isaan sitti kennanii maallaqa ofii fudhatanii sokku erga isaan deemanii yoo galtee uffata san baaftu obboleettiin teenya uffatichi ciccitaa bututtuu fi akkasumallee kan injiraanii fi injijjii qabu qofa jalaa ta'e jechuudha. Kanaaf yaa obboloota kooyi waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhadhaati waanuma dhageechan tokkotti hin fiigina. Uffata illee yeroo xalabachuu barbaadan shi'enni irraan appii shi'enni gadi buufadhaati saniin booda akkatti xalabattan madaami teechan gaafadhaati xalabadhaa uffata gaggaarii malee akkanumaan fiidanii waanuma hin taane hin ajajatina waanuma hin taane hin bitatina waanuma isinitti fakkaate immoo kireemiin kun gaariidha jettanii dabbasaan dheerata jettanii ittiin fiigina. Yoo dabbasaan akkasiin dheeratu barbaadan yeroo yoo qabaatan jechuudha. Faalziin illee baay'ee shaggaadha. Ani baay'inaan faalziin faan fayyadama. Omaallee fayyadamee hin beeku. Dhugaa rabbii jechuudha kan rabbi natti argu waggaa furan biyya mana kana taa'e garuu guyyaa takkitti zayitii dabbasaa kootii bitee hin beeku jechuudha. Dabbasaa kiyya anatu ndoom wonna kushiinaa madaamii keessa jiru dafee hojjetadheetoo qaqqabachuu sanafa malee osoo hin qaqqabadhee dabbasaan koo sirriitti meeshaalee mana madaamii keessatti argamu ni dheerata jechuudha. Fakkeenyaaf kushiinaa madaamii keessatti zayitoonni orjinaala jira akkasumallee mooyuu wantoonni firiijii ishee keessa buuphaan jira zabaadeen jira akkasumas ruuziin jira ruuzii fi talbaa yoo walitti dabbiste akkasumas abasuuda gurraacha akkasumas mismaarii isa qorofudii bunaan dhugassan kanniin walitti dabbistanii dabbasaa keessa yoo yeroodhaan fayyadamtanii dabbasaan keessa ni bareeda waan bushaaf hin qabu jechuudha. Yoo isin ofirraa baatanii of gattanii jettaniidha malee jechuudha. Kanaaf kireemii bitanna fuula keenya bareeffanna warroonni jettanii kireemii biyya Arabaatii bittanii gaafa fuula keenya fayyadamtan anamma ergan biyya Arabaatii dhufe faalziiniin gizee tokko galgala gizeerra hudii baadha malee kireemii biyya Araboota hin dibadhu. Sababbiin isaa gaafa asii galtan fuulli keenya isin ciccita jechuudha. Qaamni keenya isin ciccita. Sababbiin isaa biyya keenyatti aduu keessa deemna qibaatii aduu hin qibaatii argachuu dandeecha biyya keessa faarmaasiirra garuu qibaatii aduu hin dandeenyetu jira ta'a. Qibaatii isa yoo dibatte kan gogaa kee miidhu aduu keessa yoo deemte ta'uu danda'a. Asitti yoo fayyadamte mana madaamii keessa ooltaa urufa hin deemtu aduu sin argu siif ta'uu danda'a. Gaafa biyya galte garuu akka biyya Arabaa kana mana hin teechuu jechuudha. Dirqama olii gad deddeemuu qabda. Kanaaf yeroo sanii fuulli kee gogaan fuula keetii baduu danda'a. Warroonni biyya Arabaatitti fuula addaa baaftanii addaattanii fuulli kunniin hundisaatu feekii akka ta'e beekaa jechuudha. Gaafa asii galtan guyyaa lamatti jijjiiramtanii bifa biyya keechanii bifa Itoophiyaa qabattu jechuudha. Kanaafuu biyya Arabaa keessa teechanii waan hin taane ofitti laqallaxanii ofiin balleechina akkasumas dabbasaa dheereffachuu jettanii kireemiin taane bittanii dabbasaa ofirraa hin luqqisina maallaqa keechanittis hin taphatina asitti riyaalan diinaara wanni bittanii xiqqoo isinitti fakkaata malee birri sun gara Itoophiyaatti yoo hiikame isin fayyaduu danda'a. Isin birri barbaada dhuftan malee waa diddibachuu yookaan immoo bareeduu fi miti eechatti bareeddu. Kun waaqayyuu laal qamisii bitadhee anu ababaa yoo hojjechaan ol sababbiin isaa biiroo madaamii keessa kaa'a. Biiroo madaamii keessaa kanas hin jedha aga biiroo madaamii keessaa baatanitti gadi jedhaati kaayyoo manaa baataniif hojjetadhaati umurii keechan osoo asitti fixiin keessaa galaa biyya keechanitti of qaqqabaa malee asitti maallaqa keechanitti sin taphatinaa sin jedha. Waan hojii turtaniif galatoomaa sin jecha ani viidiyoo ko asumarraa nan goolaba hanga viidiyoo biraatti walitti deebtu. Bye bye.